Daqiiqaa 3 taanu kana keessatti waan jireenya kee guutummaatti jiru tokkoon sitti hima. Namoonni baay'een AI baay'ee sodaatu. Kaan immoo hin tuffatu. Garuu dhugaan jiru AI'n hojii kee hunda siin fudhatu. Garuu namni AI fayyadamu guutummaa guutuutti nama AI hin fayyadamne bakka bu'umsaa waan hafu miti. Mee akkaataa kiyyoo kana keessaa itti baanuu fi akkaataa AI itti fayyadamuu dandeenyu isinitti hima. Addunyaan keenya saffisa kanaan dura hin beekamneen baay'ee fiigaa jirti. Waggaa 10 dura barumsa digirii barattee hojii galtee hojjetta turte. Amma garuu hojiin sun baay'een isaanii kompiitaraan bakka bu'aa jiru. Qaxarreen mootummaa baay'ee xiqqaachaa jira. Dorgommiin immoo baay'ee dabalaa jira. Garuu rakkoon jiru hamma ammaatti namoonni keenya AI hojii isaanii keessatti fayyadamanii hojii isaanii performaansii isaanii dabaluu hin dandeenye. Mee AI kallattii sadii na ilaallu. Fakkeenyaaf barumsa saffisaan barachuudhaaf. Kanaan dura kitaaba fuula 200 qabu jechuudha. Guyyaa 3 yookaan guyyaa 4 torbee tokko illee nutti fudhachuu danda'a. Amma garuu sekeendii 10 keessatti hinti poointii isaa ilaallee kitaabni sun guutummaatti maal akka dubbatu hunda isaa ilaaluu dandeenya. Hojii madda galiitti AI fayyadamuu dandeenya. Lammaffaan immoo viidiyoo yuutuubii fakkeenyaaf barreeffama viiloogii suuraa daldalaa ittiin biizineesii hojjechuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma yuutuubii isin argaa jirtan kana AI'dhaan viichuwaalee hojjechuu hin danda'a. Akkuma kana Eleven Lab kan jedhamu wayii jira appilikeeshiniin. Eleven Lab'dhaan saawundi kiloonii godhee saawundi irratti hojjedhee feesilesiidhaan jechuudha. yuutuubii yookaan viidiyoo tokko hojjechuun hin danda'amu. Kan biraan inni sadaffaan immoo yeroo qusachuu keessatti iimeelii barreessuu, karoora hojii baasuu, wantoota akkasii kana maanuwaalee hojjechuun baay'ee feera. Namoonni baay'een yookaan immoo dhaabbattoonni gurguddaan baay'een isaanii amma respoonsii isaan isiniif godhan AI fayyadamaniiti. Garuu ammayyuu dhugaan jiru teekinooloojii kanatti hin fayyadamna moo dhiibnee tuffannee booddeettamna. Waggaa kana keessa yookaan 2026 kana keessa artificial intelligence'n amma chaatii qofa miti yookaan immoo chaatbootii qofa miti amma gara eejentiitti jijjiirameera. Hojii kee hunda ofiisaatiin automaatikaalii siif hojjetaa, daldala siif bulchuu danda'a, xalayaa siif barreessuu danda'a. Akkuma kana foormii garaagaraa ofiisaaniitiin siif guutuu danda'u. Opereetoroonni baay'een bifa eejentiitiin amma dhufaniiru. Kirediit kaardii kee kennitaa fi wantoota infoormeeshinii kee barbaachisan hunda erga kennitee fi booddee ofiisaaniitiin automaatikaalii yookaan immoo autonomiis ta'anii AI'n baay'een isaanii amma akka hojjetan dhufaa jira. Fakkeenyaaf ChatGPT operaatorii ChatGPT 5 mee fakkeenyaaf Google View yookaan immoo Sora fayyadamtee viidiyoo guutuu uumuu dandeessa. Barreeffamaaf fakkeenyaaf Cloud 3.5 yookaan immoo GPT 4.0 kan jedhaman jira. Barreeffama keessatti baay'ee efficientidha. Saffisa barreeffamaa keenya baay'ee dabaluu danda'u. Suuraa viidiyoo dhiibsuudhaaf immoo Midjourney V7 kan jedhamu jira. Suuraa baay'ee dhugaa fakkaatu hojjechuu danda'a. Yookaan immoo Raawway Gen 3 kan jedhamus viidiyoo uumuudhaaf baay'ee efficientidha jechuudha. Automationiidhaaf immoo kan nuyi fayyadamnu Zapier Central kan jedhu jira. Yookaan immoo freelancing mee ilaalu. Fiverr yookaan Upwork irratti AI art yookaan immoo AI automationii dhiyeessuu ni danda'ama. Namoonni baay'een kanan fayyadamanii garuu big opportunity dha baasuu namni kanarra hojjetu jechuudha. Yookaan immoo local businessii daldaltoota naannoo keenya jiraniif AI chatbootii hojjechuu dandeenya. AI'n baay'ee salphateera waan ta'eef jechuudha. Garuu dhugaan jiru maalidha? Maal jettee yaadda ofii keetii akka dhuunfaatti? AI'n jireenya keenya guutummaatti jijjiiruu danda'a moo AI'n jireenya keenya gara booddeetti balleessuu danda'a? Kanaaf koomentii irratti yaada kee nuuf dhiyeessi. Viidiyoo itti aanu argachuudhaaf immoo sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo bareedaa qabannee dhufaa jirra baasuu. Booddees deebitanii sabskiraayib gochuun keessan waan hin hafneef ammoo sabskiraayib godhaa galmaa galatoomaa fayyaa ta'a.